Ashamaa harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kooti galata waaqaa baga nagaa taatan isiniin jecha gaarra immoo wantoota haaraa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira jechuudha gama keessanii innis jechuudha maaliin qabadhee dhufe seetanii caaltuu namni wallaaltan hin jirtan jechuudha caaltuu haadha manaa hajjii jechuudha egaa kaleessa cinisiifatti jechuudha yeroo ishiin cinisiifattu san jechuudha micayoon faayoon jechuudha viidiyoo waraabdii prank dhamoo akkamii maalidha jetteetu jechuudha ishiitti qoosti jechuudha akka qoosaatti itti fakkaate ta'uu hin oolu jechuudha garuu wantichi qoosaa miti jechuudha nama beekutti kan caaltuun ta'aa jirtu kun qoosaa miti jechuudha akkasumallee jechuudha abbaan manaa ishii yeroo ishiin cinisiifattee akkanatti algaa ishiitirraa ka'uu dadhabdee nama naayamaa yeroo ishiin jettu jechuudha ejjetee jechuudha dhaabatee harka kiisii kaawwatee jechuudha namoonni baay'ee viidiyoo san daawwatanii jiru harka kiisiidha godhatee kai jedhaani malee harkaanillee qabee baatee waa tokko hin goone jechuudha gatiin abbaa manummaa kanaa miti jechuudha asumarraan jechuudha gatiin abbaa manummaa kanaa miti wallaalee osoo hin ta'in inni jechuudha nuti kan itti himnu yoo maaliif akka ta'ellee naaf galuu dide jechuudha yeroo baay'ee jechuudha nan argaa caaltuun jechuudha waa baay'ee jedhuun jechuudha hajiidhanillee kanaafan yeroo hunda laaliidhuman callisaa irra garuu wanti na aarse ishii rabbi nagaadhaan ishii haa hiiku rabbi nagaadhaan lama ishii haa godhu wanta hundumaa kan raawwatu rabbii tokkicha jechuudha waaqa hunda olii jechuudha isa ardiif samii diriirsetu waa hunda raawwate jechuudha namni inni karoora sanis immoo yoo hojjete kan ittiin galmaan namaa ga'u yookaan waan san yoo godhe nan godhe yoo jedhe godhe rabbiitu achi ittiin namaan gaha jechuudha kanaafuu rabbi asiin ishii gahee ishii hin gatinii nagaadhaan ishii haa hiiku mana yaalaa geessee jirti jedhaniiru kanaafuu ishii caaltuu rabbi nagaa naa hiiku garuu jechuudha namatti qoosuun hin barbaachisu baay'eetti garaana nyaatte jechuudha viidiyoo san daawwadhe hedduu jechuudha garaana nyaatte ani jalqaba prankiis eeyyuu yeroo ishiin boochuu garuu yeroo ishiin boochuun amane jechuudha maaliif jennaan baay'ee ulfaatadha jechuudha ciniisuu jechuun micayyoon toonis immoo sila hin beekneef qoosaatti fakkaate jechuudha inna gahee abbaa manummaa isaa bahuu qaba ture haajiin jechuudha sababni isaa maaliif micayyoon tun rakkattee achi ol ka'uu dadhabdeeti wanni jechaa jirti isatu sila algaa sanirraa gadi baatee buusee achi booddarra immoo fuudhee deeman jechuudha egaa qoosaa itti fakkaate ta'ee prank itti fakkaate ta'ee naaf galuu didee harka kiisii godhatee dhaabbatee kafanallee harkaan itti daddarbee jechuudha ofiif kaawwattee faayoositti kaa'ee gara tokkoon jechuudha egaa obboleettiin teenya faayoon immoo hin beektu natti fakkaate garuu dubartii ta'anii akkasitti dubartii osoo ishiin boochu akkasitti jaarsa keetti asii dawwalaa jaarsa keetitti maaliyyoodha jaartii akkana hin jedhamu jechuudha maaliif jennaan ishiidhaan lubbuudha simbiraa lubbuu ijoollee taphaa akkuma jedhasan ishiidhaaf lubbuudha garuu sitti homaa fakkaachuu dhabuu danda'a jechuudha baay'ee jechuudha keessa namaa tuqa rabbi nagaadhaan ishii haa hiiku kanuma jechuun barbaada egaa hordoftoonni jechuudha koomentiinis akkuma jirutti ta'e waa baay'ee jedhan jechuudha komii hajiirraas qaban komii faayoorraas qaban jechuudha hordoftoonni isaanii barreessaniifi jiru jechuudha hajiin immoo haadha manaa isaa kunuunsee algaa sanirraa uffata gaarii tuffisee achirraa baatee gadi buusee deemuunii qaba malee ka'ikaa kiyyaa ka'ikaa akkas ta'ikaa bu'ikaa maaliyyoodha akkasiyyoodha jechuun qabu jechuudha ejjetee harka kiisii godhatee yeroo rakkoo kan nama faana hin rakkanne maali abbaan manaa akkana yeroo rakkoo ofiitti himatan dafee nama hubatu jechuudha silaayyuu faayoon hubachuu dadhabde inni hubachuu qabaayyuu jechuudha
asirratti jechuudha. Faayoon illee yeroo duraatiif piraankii fakkaate ta'ee naaf hin galle. Dhugaa dubbachuudha faala sanii viidiyoo saniyyuu kanaayyuu waraabuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Viidiyoo waraabuu dhiisitoo yeroo sanitti wanti nama afuu jiru jechuudha. Maal akka ta'ee fi maal akka jiru nama wallaalchisa jechuudha. Namni tokko gaafa nama biratti dhibamu ishee garaadhaa qabdu ciniinsurra jirti dhiisatoo namumti garaadhaa hin qabne tokko namumti leexuun tokko gaafuma mataan na dhukkuba waan akkanaa naa fidi waan akkanaa naa godhi nama naa yaami dafanii nama san ariifatanii jechuudha. Waan ishiin barbaaddu san waan isaan barbaadan san kennuudhaaf malee bira ejjetanii akkasiyyoo jaarsa keetti sii dawwala hajiitti sii dawwala akkasitti sii dawwala eenyu biiliyootti sii dawwala jaartii akkasi maarree dhuguma jettaa hin jedhamu jechuudha. Nam tokko na dhukkuba namumti jechuudha. Homaa tokko garaadhaa hin qabne namni namsee lamaan jiru dhiisatoo namumti homa takkaayyuu hin qabne mataan na dhukkuba mee shaayii naa daffis mee buna naa daffis mee ebeluu naa yaami yoo jedhe dafanii waasan ariitiidhaan godhuudhaaf nama sanii. Kanaafuu balleessaa guddaa qabdi jechuudha. Faayooni asirratti obboleettii xiyyaa baay'ee tokko si jaaladha si kabaja garuu sirriin goone jechuudha. Ciniinsurra ishee jirtu haala sanitti qoosuu qabdu jechuudha. Itti qoosuu hin qabdu dubartiidhaaf beekuu qabdi. Dhiirri silaayyuu dhiira inni hin dahu daheen argu jechuudha. Garaatti baateen argu. Ati garuuyyuu fuuldura kee waa baay'ee si eeggata jechuudha. Fuuldura kee kanatti immoo waan gaarii qopheeffattee itti deemuu qabdaa jechuudha. Asirraa barnoota fudhachuu qabdaa jechuudha. Yoo kanaan durallee namumti fayyaanuu yeroo nama biratti dhukkubsate akkam nama godha. Ishiin garuu bira dhaabbattee viidiyoo waraabdi. Harka maaltu viidiyoo sanuyyuu nama waraabannaa ajaa'ibe jechuudha. Ani osoo ta'e jechuudha. Ani laaluun dadhabee viidiyoo ishii jechuudha. Viidiyoo sanuu laaluun dadhabee imimmaan nama qabachiisu jechuudha. Viidiyichi jechuudha. Ishiin akkasitti algaa irratti akkas taatii boochii wanni jetti. Ishiin garuuyyuu jechuudha akka piraankii itti fakkaate jechuudha. Dubbichi piraankiis haa ta'uu baatu ishiin namsee lamaan jiru yeroo sanitti ciniinsuunis qabdee ta'uu danda'a. Piraankiis haa ta'uuti. Ati piraankii akka ta'ee ta'uu baate waan san daddaftee waan ishiin jettu san yerootti daddaftee godhuufi qabda. Itti qoosuu hin qabdu jechuudha. Kuni waan itti qoosanii miti. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoota kiyya yeroon balleessaa qabaadhe koomentiin kiyya yeroo hunda banaadha. Koomentii jalatti yaada qabdannaa qooduu dandeessu. Kanuma dubbachuun dhufe jechuudha. Egaa shamarran keenya immoo jechuudha obboleewwan ganaa bultii hin godhatin. Bultii gaarii yookaan abbaa manaa gaarii abbaa manaa isin kunuunsu abbaa manaa nu kunuunsu yaa rabbi nuuf kenni uumaa keenya jedhaa ta'u galgala ganama waaqa keessan kadhadhaa jechuudha. Abbaa manaa yeroo haati manaa cinisifatte maal taate haadha manaa koo jedhee gaggaba fuudhee kafanatti uffisee algaa ishii makiinaa keessa godhatee karaa akkasi malee obboleewwan koo abbaan manaa haadha manaa isaatitti jechuudha qoosuu akkanatti jechuudha. Baay'ee nama qoosanatti fakkaate jechuudha. Nama aarsaa kiisii harka keessa godhatee dhaabbachuu dhiisiti daddafee dhufee waan algaa sanirraa butee waan ishiin barbaaddu yookaan hakiimiis geessu yookaan namaaf yaamuuf akkasnatti fakkaate jechuudha. Akkasnatti fakkaate ture jechuudha. Egaa obboleewwan keenya ganaa bultii keessa seentan ganaa daa'ima godhachuu feddanillee jechuudha. Namoota garaatti baatanii akkanatti jechuudha itti qoofamu hin qabu jechuudha. Akka faayoo kanatti itti qoosamuun hin ta'u jechuudha. Maaliif jenna boru maaltu na eeggata ani boru akkaman ta'a. Osoo ishii nama micayyoon tun haadha ishii bira hin jirtu haadha ishii bira osoo jiraatte kunuunsa gaarii argatte jechuudha. Haati immooyyuu haadha jechuudha. Yeroo dahan immooyyuu haadhuma birallee nama wayya garuu ishiin biyya namaa keessa waan jirtuufi haadha ishii biratti dahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu akka haadhatittis ta'e akka abbaatitti ta'e kunuunsuu qaba ture jechuudha. Micayyoo tana haala gaariidhaan qabee kunuunsuu qabaayyuu ture. Garuu immooyyuu
harka kiisii naqatee haala saniin kafanallee itti daddarbee kaawwadhu ka'e akkas jedheeni jechuudha. Akkas jechuu hin qabu. Ishimtillee piraankii haa taatu haa gootu jechuudha. Piraankiillee yoo ta'e jechuudha. Garuu ishiin piraankii godhaan jirtu yoo asii achi ilaalu jechuudha. Yoo ilaalu piraankii miti. Mana yaalallee akka deemte jechuudha kan dubbatame. Nan taazzabe jechuudha. Hajjii keessattuu hajjii baay'een taazzabe. Mooyyuu faayoon yeroo duraatiifis piraankii itti fakkaatu garuu namni tokko gaafa mataan na dhukkuba jedhe dafanii waasan gochuufi namarraa eegama malee haala kanaan jechuudha. Nama cinisiifatee nama naayaami ebelu naayaami jettee akkasitti ishiin jechuudha. Algaa ishiitirraa ka'uu dadhabdee duddana kutaa garaa koo jettu ishiin garuu bira jetteetti qoosti jechuudha. Dubartiin takka akkas godhuu hin qabdu. Yeroon dogoggore dhiifama naa godhaatoo koomentii jalatti yaada qabdan naa barreessaa. Akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatas subscribe share like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yoo isin nu jajjabeessitan immoo nuti wantoota gaggaarii gorsa isiniif fiduu nan danda'a jechuudha. Yeroo qaburraa aarsaa godhe. Egaa hordoftoota koo nagaan naa turaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti kanuma dubbachuuf ananii yeroo dogoggore na uf galchaa isiniin jedha.